waaqayyoo walii wajjin gabaabsinee hirmaannaa kananii sagalee waaqayyoo raasuma firuu macaafa kutaa salamaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 12 kaasee isa jiruurraa isinii fira. Macaafa kutaa salamaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 13 kaasee isa jiru. Hunduma isaan dubbisu kutaa sana irratti xiyyeeffadhee haasaa garuu lakkoofsa 17 18 dubbiseen isa kaan yeroo manni yaada isaaniif ibsu achumarraa ilaalaa deemu. Akkas jedha Waaqayyoo kunoo guyyaan ati qabeenyi kee inni mana kee keessa jiruu fi inni abboonni kee hamma har'aatti walitti qaban hundinuu gara biyya Baabiloonitti fe'amuu hin dhufa. Wanti tokkollee siif hin hafu. Ilmaan ati godhatte keessaas kan gara biyya Baabiloonitti hin geeffamu. Achittis xu'aashii ta'anii mana mootii Baabiloon keessa hin ergamu jedha Waaqayyo jedhu. Yommus Hisqiyaas hamma ani jirutti nagaanii fi gabiin hin ta'a mitiree jedhee Isaayyaasiinis dubbiin Waaqayyoo inni ati dubbatte kun beessa jedhee wanta Hisqiyaas hojjete keessaa warri hafan jagnummaan isaa kuufama bishaanii hojjechiise fageenyaan bishaan mandaraatti galchuun isaa macaafa seenaa mootota Yihuudaa keessatti caafamaniiru mitiree. Erga Hisqiyaas du'e immoo ilmi isaa Minaaseetu mootii ta'ee iddoo isaa bu'ee. Ameen. Hin kadhannu Waaqayyo. Yaa Waaqayyo Gooftaa guddaa si galateeffannaa ayyaanni faraasa waliin gaarummaan kee baay'atee nagaan eegamnee guyyaa kana waan geenyeef galanni ulfinni qubaan siif haa ta'u. Ati Waaqa jiraataa hundumaa dandeessu, Waaqa ilmaan kee jaallattu, Waaqa yaa Waaqayyo ilmaan keetti hamaan akka bu'u hin barbaanne halkanii guyyaa yaa Waaqayyoo haala hundumaa keessatti eegnee tiksitee kan jiraachiftu galanni ulfinni siif haa ta'u. Gargaarsa keessa yaa galatu. Salamoontu itti darbee bushee yeroo Salamoon busheessi Israa'el guutummaadhuma biyyichaa kan inni gaggeesse edda Solomoon mootummaa isaa xumuree biyya lafaa kanarraa godaane booddee mucaan isaa gaafa dhufee Israa'eliin gaggeessutti gaafa ka'u cubbuu Salamoon hojjete irraan kan ka'e jallina ilmi isaas faana bu'ee deeme irraan kan ka'e mootummaan Israa'el bakka lamatti cabe jechuudha. Na akkuma beektan qomoo 12tu jira Israa'el keessa. Qomoon 10 gara kaabaarra warri jiranii qofaa isaanii mootummaa Israa'el jedhamanii gubbaatti mootii hanbiraa muudanii warra gajjallaarra jiran immoo Yihuudaa fi Biniyaam kan jedhaman qomoon 2 immoo gajjallaatti hafeetu Yerusaalemiin magaalaa guddittii isaanii godhataniitu achitti immoo Israa'eliin gaggeessutti ka'an jechuudha. Kanaaf sabni Israa'el bakka lamatti qoodameetu jiraachuutti ka'e jechuudha. Eddii ilmi Salamoon mootii ta'e booddee jechuudha. Kanaaf seenaan Israa'el gaafa dubbifattan bakka lamatti kan qoodamedha. Israa'el isa warra gararraa fi Yihuudaa jedhiitu akkasittiin haasa'a. Akkuma Eertiraa fi Itoophiyaan gargar ba'an kana jechuudha. Warri gararraa jiran Eertiraa jedhanii mootummaa biraa ta'anii warri gajjallaa jiru immoo Itoophiyaa ta'anii akkuma hafne kana jechuudha. Kanaaf Hisqiyaas inni jedhamu kuni mootii isa kibbarratti hafe yoo immoo isaa kan Yerusaalem keessatti kan warra mo'an sanaa jechuudha. Immoo mootii Yihuudaa keessaa isa tokko jechuudha. Immoo isa kurnaffaa ta'ee isa gaggeessaa ture sana jechuudha. Namni kuni Israa'el keessatti yoo immoo warra gajjallaa magaalaa guddittii isaanii Yerusaalem godhatanii yoo immoo iddoo manni qulqullummaan Israa'el inni Museen taabonni Museen hojjete sun iddoon ni jiru. Manni qulqullummaa Salamoon ijaarsise sun iddoon ni jiru sana inni gaggeessu mootummaa Yihuudaa jedhama. Kanaaf Hisqiyaas inni jedhamu kuni mootii kurnaffaa Daawit irraa kaatanii gaafa lakkooftan mootii isa kurnaffaa ta'ee isa gaggeessaa ture sana jechuudha. Barri inni itti gaggeessee bara 726 kaasee
hamma 697 waggaa 29 fi gaggeesse jechuudha. Dhaloota Kiristoos dura waggaa 726 kaasee hamma 697tti nama gaggeesse ture namni kun. Namni kun abbaa isaarraa kan inni mootummaa fudhate. Abbaan isaa mootii jaallaa ture. Mootii Waaqayyoon hin jaallanne, mootii mana Waaqayyoo cufsiise ture. Isa duras warri turan baay'een isaanii Waaqayyoof amanamoota warra hin ta'in turan. Akka Daawit Waaqayyoon jaallatu sanatti Waaqayyoon jaallatanii Waaqayyoon duwwaa waaqeffachaa warra jiraatan hin turre mootonni Israa'el jechuudha. Kanaaf iyyuu Hisqiyaas gaafa dhufu mootii baay'ee gaarii, mootii baay'ee Waaqayyoon jaallatu, mootii Waaqayyoof ulfina kennu, Waaqayyotti hirkatu, Waaqayyotti amanatu ta'eetu Israa'eliin gaggeessutti ka'e jechuudha. Baay'ee Waaqayyoon jaallataa, baay'ee Waaqayyotti jireenya isaa kennataa, mootiin yootti dhufe, rakkinni yootti dhufe, waan barbaadu yoo dhufe Waaqa isaa nama itti waammatu ture namni kun. Kanaaf Hisqiyaas seenaan isaa iddoo baay'eetti barreeffamee jira. Raajii Isaayyaas keessatti boqonnaa 36 kaaftanii yoo dubbifattan seenaa nama kanaa hin argattu. Boqonnaa 36 7 8 9 hamma boqonnaa 39tti seenaa Hisqiyaastu barreeffamee jira. Isa achi keessaa argachuu dandeessu. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 18 hamma 20tti seenaa namicha kana wanta inni godhe baay'ee isaa argachuu dandeessu. Mootiin kun waan inni hojjete jechuudha. Macaafa seenaa bara isa lammaffaa boqonnaa 29 hamma boqonnaa 32tti yoo dubbifattan seenaa namicha kanaa argachuu dandeessu bal'inaan jechuudha. Dubbifachuu dandeessu. Namichi kun waan baay'eedha kan inni godhe. Akkuma mootummaatti dhufetti gara mootummaatti gaafa dhufu Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf murteeffate. Waaqayyo Waaqa kongorodha. Abbaan koo Ba'aaliin yoo immoo Waaqa warra Baabiloon isa waamee isaaf siidaa hojjete, isaaf aarsaa godhee Waaqa abboota isaa ganee jiraachaa ture abbaan koo, akaakayyuun koo. Ani garuu akkas hin godhu. Waaqa koon waaqeffadha, Waaqa abboota koon waaqeffadha yoo immoo Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoobiin waaqeffadha jedheetu guutummaa Israa'el keessatti riformeeshinii jalqabe. Haaromsa jalqabe. Namni hundumtuu gara sagalee Waaqayyootti haa deebi'u. Namni hundumtuu gara mana qulqullummaa Waaqayyootti haa deebi'u jedheetu haaromsa jalqabe. Kana duwwaa immoo miti iddoon Waaqni tolfamaan jiru hundumaa dhaqeetu diigee balleesse. Waaqni tolfamaan Israa'el keessatti hin waaqeffamu har'aa kaasee. Hamma gaafa ani lubbuudhaan jirutti Israa'el keessatti waan hamaan hin waaqeffamu. Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaqii, Waaqa Yaaqoob malee jedhetu labsee Israa'el keessatti wanta isaan waaqeffachaa turan hundumaa hin diige jedhee dubbata. Mukoota isaan jalatti aarsaa godhan hundumaa hin balleesse. Waaqolii tolfamaa biyyoota ormaarraa fidatanii isaan mana keessatti gorduuba goola dallaa isaanii keessa ka'an hundumaa hin mancaase. Waan isaan akka aadaatti fidanii waaqeffachaa turan. Fakkeenyaaf Museen fa'aa bara lafa onaa keessa deddeebi'aa turan Waaqayyotti Waaqayyoof abboomamu yeroo isaan dhaga'anitti Waaqayyo daggala keessaa boofatti ergee hiddee ajjeesee ture. Waaqayyo saba Israa'elitti aare jechuudha. Yeroo isaanii lafa onaa Siinaa keessa turan. Yeroo isaan iyyanitti immoo Waaqayyo nahaasiirraa, sibiila diimaarraa bofa hojjedhuuti fal'isi namni dhaqee salaale hin fayya jedheetti himee ture. Isaan isa Waaqayyo takka ittiin isaan fayyise sanaa akkuma Waaqaatti godhataniitu iddootti nahaasiirraa yoo immoo sibiila diimaarraa bofa hojjetaniitu achitti dhaqanii aarsaa dhiyeessu, achitti dhibaafatu, achitti sagadu ture. Hisqiyaas gaafa dhufu isaan kana hundumaa dachee Israa'el irraa hin balleesse jechuudha. Kanaaf Israa'el keessatti haaromsi gurguddaan akka ta'u taasise namni kun. Hisqiyaas seenaa baraa boqonnaa 29 irratti macaafa seenaa baraa boqonnaa 29 lakkoofsa 1 kaaftanii gaafa dubbifattan namichi kun waan addaa tokko godhe. Tokkoffaan akkuma mootii ta'anii gara mana qulqullummaatti achi ba'ee jedha. Gara mana qulqullummaa deemeetu mana qulqullummaa sanaa itti naannee ilaalu. Gaafa ilaalu manni qulqullummaa sun cufameera. Yeroo dheeraadhaaf cufamee ture.
rirmi nyaatee ture onee ture manni sun hundumtu mana qulqullummaa sana cufee waaqa tolfamaa hambiraa waaqeffata ture akkuma amma mana kana cuftanii ituu dhiiftan sanbata dhufuutu dhiiftanii akka jechuuti akkuma kanaa namni dhiisee waan hambiraa waaqeffata ture dhagaatti mukatti waaqeffachuutti ka'ee ture inni garuu dhaqeetu mana qulqullummaa sana ilaala gaafa ilaalu cufamaan boofa'aan kanaaf iyyuu dhaqeetu mana qulqullummaa sana bansiise luboota bakka isaanitti faca'anii badanii jiran keessaa labsiidhaan waamsisee namichi kun luboonni leewonni akka jirtanitti akka dhuftan jedheetu deebisee waamee isaanii gorsuutti ka'e kanaaf isin mana waaqayyootti deebi'uutu isiniif ta'a yoo sabni kun isin jibbee waaqa keessan jibbee gara biyya lafaatti yoo deebi'u waaqa biraa yoo waaqeffachuutti ka'eyyuu amma garuu gara mana waaqayyootti deebi'uun nurra jira haaressuutu nurra jira jedheetu haaressuutti ka'e namichi kun isaaniinis gorsee jajjabeessee kana booddee manni qulqullummaan banamuutu irra jira jedhee mana qulqullummaa bansiisee waan isaan mana qulqullummaa keessallee kakka'an waaqa tolfamaa adda addaa mana waaqayyo keessatti waaqeffamu keessa waan adda addaa fidanii kaa'anii turan jarri kun kanaaf isa haraa baasaa jedhee waaqa tolfamaa waan kosii ta'e hundumaa mana sana keessaa harsiisee haxoofsisee mana qulqullummaa sana deebisee haaresseetu sabni sun gara sanatti deebi'ee akka inni waaqeffatuuf hojii gurguddaa hojjete jechuudha. Hisqiyaas bara jiraate keessatti waan gurguddaadha kan inni hojjete. Mootummaan Israa'el mootummaa baay'ee xiqqoodha. Israa'el isheen jedhamtu Yihudaa isheen jedhamtu kuni qomoo lama duwwaadha. Qomoo Biiniyaamii fi qomoo Yihudaa jedhamtudha. Qomoon Biiniyaam baay'ee saba xiqqoodha. Saba baay'ee xiqqoo. Saba xinnoo yoo lakkaa'ame miiliyoonan gunneen. Yihudaanis akkuma kanaati. Kanaaf naannoo isaanii mootonni jiran garuu mootota baay'ee gurguddaadha. Isaan miti warri isaan gararraa jiran warri isaan irraa citan obboloonni isaaniillee qomoo qomoo gurguddaa lafa baay'ee qabatanidha. Kanaaf Yihudaan waaqolii tolfamaa bara sana keessa turan hundumaa diigeetu gara waaqayyootti deebi'ee waaqayyoon kadhateetu Israa'elin misoomsuutti waan adda addaa kanatti deebi'e jechuudha. Waaqayyoos nama kana hin gargaaru. Ituu inni gara mootummaatti dhufin duraan mootonni naannoo isaa jiran mootonni gurguddaan kun dhufanii weeraranii qabaniitu gabbarsiisu turan. Warqee fuudhee geessaa, birrii geessaa fi damma kana dhadhaa kana waan adda addaa kana hin gabbaratu. Garuu gaafa namichi kun gara waaqayyootti deebi'u akka abboonni isaa gabbaranitti tun ta'in inni garuu bilisa of baase waaqayyo isa gargaare warra isa gabbarsiisaa turan hundumaa hin gabbartu kana booddee hin gabbaru isiniif jedhee waaqa isaatti amanateetu bilisa of baase. Kanaaf Hisqiyaas namni jedhamu kun Israa'el keessatti riformeeshinii gurguddaa yookiin immoo haaromsa gurguddaa nama fidedha jechuudha. Garaan nama akka inni haara'u, qalbiin nama akka inni haara'u, afuurri nama akka inni haara'u, manni qulqullummaa akka inni haara'u. Israa'el jireenya badii keessa jirtu keessa akka isheen baate gara waaqayyootti deebituu nama taasisee ture Hisqiyaas namni jedhamu kun. Na bara jiraate keessatti waggaa 29 kan inni mo'ee yeroo gara mootummaatti dhufee akka inni dargaggeessa ture dubbata macaafni qulqulluun garuu ka'umsa isaa akka dargaggeessaatti tun ta'in akka nama geessaatti akka nama muuxannoo baay'ee qabutti akka wanta baay'ee madaalee ilaalee wal bukkee qabee ilaalee lakki kana naa wayya jedhee akka nama filateetti hafuura waaqayyootiin gaggeeffamee waaqayyoo fi Israa'eliin gammachiisee nama jiraate ture. Garuu booddee keessatti gara boqonnaa 20 gara kutaan ammasinii dubbise kana gaafa dhufu namichi kun hin dhukkubsatee jedhe. Waan gaggaarii kana hundumaa hojjetee boqonnaa 20 irratti waggaa 29 booddee hin dhukkubsate. Dhiitootutti bahee dhukkubsate jedha macaafni qulqulluun. Naa dhukkubni isaa kun kan du'aaf isa geessisu ture. Bara Hisqiyaas dhukkubsatee du'uu ga'ee ture. Isaayyaas raajichi ilmi Amoos gara isaa dhaqee Waaqayyo ati hin duuta malee hin fayyitu wanti mana keetiif abboomtu qopheessii siin jedhattiin jedhe. Waaqayyo waan gaarii baay'ee hojjetteetti. Sitti gammadeera Waaqayyo. Saba kanaafis waan gaarii gooteetta misooma gurguddaa hojjetteetti. Akkuma amma mootummaan bishaan mana jalatti nu gashe kana Hisqiyaasis bara sana keessa dhaqee doofa goodhaa laga jallisee fidee mandaraatti gasheetu ittiin misoomsuutiin jiraatu turan. Namni misooma gurguddaa hojjete namni kun.
Kanaaf iyyuu hojii gurguddaa hojjetteettaa asuma irratti si ga'a. Kana booddee si furadha hin duutaa jedhetu Waaqayyotti dubbata. Kanaaf waan dhaalbattu yoo jiraate, waan dhaalchistu yoo jiraate, waan dubbattu yoo jiraate dadhabiitii dubbatu dhufaniiru jarrisi fudhachuudhaaf jedhetu Waaqayyo Isaayyaas raajicha gara Hisqiyaasitti erge jechuudha. Yommus Hisqiyaas gara keenyanitti garagalee Waaqayyoon hin kadhate. Kadhata isaa keessattis maaloo yaa Waaqayyo bara jireenya kootti amanamummaadhaa fi garaa guutuudhaanii fuula kee dura deebi'aa wanta si biratti gaarii ta'es hojjechaa kanan ture akka yaadattuuf sin kadhadha jedhee boo'icha guddaa hin boo'e jedhee dubbata. Nan ajjeesin, nan fudhatiin amma fuuldura keetti waan gaggaarii hojjedheera. Fuuldura keetti waan ati itti gammaddu, waan saba kanaaf ta'u hojjedheera, isa naaf lakkaa'e. Nan fudhatiin irra naa darbi, bara naaf dabalii, du'uun barbaadu yeroo kanatti jedhe. Waaqayyo garuu ammuma si fudhachuu barbaadaatti hin jedhu. Inni immoo keenyanitti garagalee boo'icha hammana jedhamne boo'e. Kanaaf Waaqayyo akkas godhe. Isaayyaas achii gadi ba'ee oobdii mana mootummaa walakkaa utuu hin ga'iin dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufe. Deebi'iitii Hisqiyaas gaggeessituu saba keetitti Waaqayyo Gooftaan inni kan abbaa keetii Daawit akkana jedha. Ani kadhata kee dhaga'eera, imimmaan kees argeera. Kunoo ani si fayyisa. Gaafa guyyaa sadaffaas gara mana qulqullummaatti ol hin baataa ittiin jedhe. Hisqiyaas hin duuta jedhee ergaa Waaqayyoo Isaayyaasitti dubbate gaafa inni ba'ee akkas siqu Hisqiyaas immoo as galagalee boo'a ture. Kanaaf Waaqayyo Isaayyaasitti fiigee dhaqeetu Isaayyaasitti mul'atee Waaqayyo dhaqiitii gaggeessaa saba kee kanatti yookiin immoo Hisqiyaasitti mootii kanatti hin duutu sin fayyisaa. Guyyaa 3 booddee gara mana qulqullummaatti ol seentee Waaqayyo kee waaqeffatta akkuma kanaan dura jedhiitii itti himi. Waggaa 15 sii dabaleera jedhiitii itti himi. Hin duutu ammaa jedheetu itti dubbadhu jedheetti. Kanaaf innis gara mana qulqullummaatti gara mana mootummaatti as deebi'eetu Hisqiyaasitti hime jechuudha. Hisqiyaasis akka Waaqayyo nan ajjeefne mallattoo naa kenne jedhe. Akka inni nan ajjeefne maaliif kan beeka jennaan mallattoo inni gaafate sana Waaqayyo kenneefi guyyaa 3 booddee akkuma Waaqayyo jedhee gara mana qulqullummaatti ol seene. Duuni irra darbe jechuudha. Achi booddee boqonnaa makana lakkoofsa 12 kaasee Hisqiyaas dhukkubsatee akka fayyee mootiin Baabiloon Marodaak ilmi Baaladaan yommuu dhaga'e caaffataa fi kennaa moototatti hin erge. Hisqiyaas jarreen ergaman sana simatee mana qabeenya isaatii keessa kan jiru hundumaa meetii, warqee, urgooftuu, dhadhaa ejersaa isaa, ba'eessa, mi'a waraanaa, badhaadhummaa biyya isaa keessa jiru hundumaa keessaa tokkollee utuu hin hambisiin isaanitti hin agarsiise. Kana booddees Isaayyaas raajichi gara Hisqiyaas mootichaa dhufe jedhe. Amma edda inni fayye booddee mootiin warra Baabiloon Hisqiyaas dhukkubsatee hamma du'aatti ga'ee fayyuusaa yeroo dhaga'utti namootatti baga fayyitee jedheetu kennaa qabsiisee gara Hisqiyaasitti erge jechuudha. Hisqiyaas bira dhufanii mootii keenya mootiin Baabiloon baga fayyitee, baga of koltee, baga Waaqayyo si gargaare, baga du'a jalaa ooltee si jedhaa jedhaniitu kennaa fidan sanatti kennanii achumarraan delegation maal jedhamu Oromeeffata. warra ergamanii dhufan jila warra Baabiloon dhufe jechuudha. Dhufanii
kanarraa waan fudhatu fudhatee Isaayyaas raajichi gara Hisqiyaas mootichaa dhufee jarreen kun maal jedhan eessaas gara kee dhufan jedhee hin gaafate. Hisqiyaas immoo Baabiloon biyya fagoo sanaa ba'anii dhufan jedhee deebiseefi. Itti fufees Isaayyaas mana kee keessatti maal fa'aa argan jedhee hin gaafate. Hisqiyaas immoo deebisee wanta mana koo keessa jiru hundumaa arganiiru. Qabeenya koo keessaa kan ani isaanitti hin agarsiisne tokko illee hin jiru jedhee deebisee. Kanarratti Isaayyaas raajichi Hisqeeliin mee wanta Waaqayyo jedhu dhaga'ii. Waan hundumaa hamma har'aatti walitti qaban hundinuu gara biyya Baabiloonitti geeffamu hin dhufaa. Waan tokko illee siif hin hafu. Ilmaan ati godhatte keessaas kan kaan gara biyya Baabiloonitti hin geeffamu. Achittis xu'aashii ta'anii mana mootii Baabiloon keessaatti hin ergamu jedha Waaqayyo jedhu. Yommus Hisqiyaas hamma ani jirutti nagaanii fi gabiin hin ta'a mitiree jedhe. Isaayyaasinis dubbiin Waaqayyo inni ati dubbatte kun ba'eessa jedhe. Waaqayyo akkasitti jedhe. Waaqayyo kunoo guyyaan ati qabeenyi kee inni mana kee keessa jiru fi inni abboonni kee hamma har'aatti walitti qaban hundinuu gara biyya Baabiloonitti fe'amuun hin dhufaa. Waan tokko illee siif hin hafu itti jedhee. Amma waa'ee warra Baabilooniin waan tokko isinitti hima. Baabiloon bara sana keessatti biyyoota akka har'aa akka Ameerikaatti addunyaa kana domineetii godhanii jiraachuu barbaadan biyyoota lamatu jiru. Isaanis isheen tokko biyya Gibsiidha, isheen lammaffaa immoo biyya Baabilooniidha. Xinnoo akka isaanitti kan gurguraa turte immoo Sooriyaa kan jedhamtu immoo jirti. Sooriyaan ammas jirti, Baabiloon ammas jiru. Naannoo sana keessa biyyoonni bara sana keessatti qabamina qaban yoo immoo waggaa 3,000 immoo waggaa 2,700 dura biyyoota baay'ee cimoo ta'an jechuudha. Innaan Baabiloon isheen jedhamtu sun bara sana keessatti karoora waggaa dheeraa qabatanii hojii hojjechaa turan. Karoorri isaanii maa inni addunyaa kana walitti qabnee mootummaa tokko jalatti bushinaa. Addunyaa dhumti isheen jedhamtu kun biyyi lafaa. Inni dhalli namaa irra jiru bara sana keessatti iddoo namni bal'atee bira ga'e iddoo mootummaan sabni jiru sana hundumaa to'annoo keenya jala gashina jedhaniitu qophii bal'aa godhatanii qophaa'aa turan. Kanaaf iyyuu jarri kun biyya hundumaatti namoota erganii ilaalu turan. Gola nama hundumaa, humna nama hundumaa safaru turan. Qabeenya biyya namaa keessa jiru ilaallatu turan. Addunyaa kana keessatti biyya lafaa kana guutummaa mootummaa tokko jalatti yoo immoo of jalatti kan bulchan biyyoota 4 duwwaatu jiru. Macaafa qulqulluu keessatti seenaa biyya lafaa keessattis gaafa ilaaltan jechuudha. Isaanis isheen tokko isheen jalqabaa Baabiloon ishee jedhamtu kanadha. Isheen lammaffaa immoo Meedoonii Faarsi jedhamu warra Iraan har'a Israa'elitti misaayilitti dhukaasaa jiran kana jechuudha. Warri kaan immoo warra Giriikiiti. Warri dhumaa immoo warra Baabiloon warra Roomaa jedhamanidha. Warri Roomaa hin yaadattu gaafa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe kan biyya lafaa kana guutummaa isaa gaggeessaa ture warra Roomaa turan. Gaafa Yesuus Kiristoos dhalate addunyaan kun mootii tokkoon gaggeeffamti turte. Mootiin biyya lafaa kana keessa jiru mootii tokko duwwaadhaanis Qeesaar jedhama. Yeroo Yesuus Kiristoos dhalate Qeesaar jiru Awugusxoos jedhama ture. Kanaaf addunyaan kun mootii tokkoon kan isheen bulte biyyoota 4tu addunyaa kana to'atee impaayera gurguddaa yeroo addunyaan kana impaayera isaanii godhatanii itti jiraachaa kan turan biyyoota 4 jechuudha. Baabiloon, warra Faars fi warra Giriikii, warra Roomaa jechuudha. Na warri jalqabsiisan sun warra Baabiloon turan. Amma Hisqiyaas waan gaggaarii hedduu hojjeteetu namoota biyya isaa qaawwa argatan kanaan dhufanii biyya isaa ilaaluu barbaadan gola isaa hundumaa itti agarsiise. Jireenya isaa hundumaa itti agarsiise. Ituu lolli ka'e waan inni fudhatee ba'uu danda'u hundumaa itti agarsiise. Waaqayyoon ituu gaafatee raajota tuun bariisisiin qofaasaa fudhateetu dhaqee wanta kana godhu jechuudha. Achi booddee Waaqayyo waan ati goote kun sirrii miti.
warra Baabiloonitti Israa'eliin agarsiisuun sirra hin jiru ture. Garuu kana gooteetti. Kanaafiyyuu waan gurguddaa lamatu ta'atti jedhe. Inni tokko seenaa kanaan dura hojjetametu badatti jedhe. Seenaa abboota keetu badaa. Owwaala abboota keetu diigamaa. Jireenya kanaan dura biyyi tokko gaafa ijaaramu inni tokko isa tokko irratti waa dabalaa biyyi guddachaa deemti. Kanaafi abboota keetii kaasee yeroo Israa'el mootummaa taatee hundoofte kaasee hammaadhaatti wanti walitti qabamee jiru hundumtuu hin diigamatti jedhe. Yerusaalem hin diigamti, manni qulqullummaa hin diigama, sabni Israa'el hin diigama, waan hundumtuu hin diigama Israa'el waan hin jirre taati jedheetu itti dubbata. Inni jalqabaa hudduu duuba keetu diigamatti jedhe. Inni lammaffaa immoo fuuldura keetu diigamaatti jedhe. Fuuldura keetu diigamatti jedhe. Akkasitti jedhe lakkoofsa 17 irratti Waaqayyo kunoo guyyaan ati qabeenyi kee inni mana kee keessa jiruu fi inni abboonni kee hamma har'aatti walitti qaban hundinuu gara biyya Baabiloonitti geeffamu hin dhufaa waan tokkollee siif hin hafutti jedhe. Argitanii wanti kanaan dura walitti qabame hundumtuu hin fudhatamatti jedhe. Inni kun seenaa darbeetu diigamaa itti jedhe. Waan kanaan duraatu badaa. Waan abbooliin walirra buusaa ijaaraa dhufantu ijaarsatu diigamatti jedhe. Lakkoofsa 18 irratti immoo ilmaan ati godhattee keessaas kan gara biyya Baabiloonitti geeffamu achittis xu'aashii ta'anii mana mootii Baabiloon keessatti hin ergamu jedha Waaqayyotti. Ilmaan kee ijoolleen ati godhattu ijoolleen gara fuulduraatti mootummaa koo fudhatu biyya koo kana narraa fuudhanii gaggeessu jettee yaaddus biyya kana gaggeessuu hin danda'an. Isaanis qabamaniitu gara biyya Baabiloonitti deemu achitti xu'aashii ta'u jedhu. Yookiin immoo achitti ergamtuu mana mootii ta'uutti. Argitanii Daani'eel ijoollee moototaa keessaa isa tokko ture. Garuu ergamaa mootii Baabiloon ta'ee achitti hojjechaa ture. Baay'een isaanii achitti hojjechaa turan. Yaadattu Nahimiyaan fa'aa mootii fuulduratti maal buusa ture jedhama. Macaafa qulqulluun daadhii buusa ture jedha. Argitanii saba ulfaataa saba guddaatu saba Waaqayyo duukaa turetu waan gochuun irra jirre tokko godheetu ijoolleen isaanii dhaqanii mana mootii keessatti warra daadhii buusan ta'an jechuudha. Warra biddeen toshan ta'an jechuudha. Warra gaala tiksan ta'an jechuudha. Kanaaf Waaqayyo akkasitti hin jedhu. Hundudubni kees hin diigamaa, fuuldurri kees maal ta'a jedhee hin diigamaatti jedhe. Argitanii nama guddaadha. Nama guddaa seenaa jijjiiraa dhufeetu dhumarra ga'ee seenaadhuma bareedaa kanaanan si sassaabaa. Seenaadhuma bareedaa kanaanan si furadhaa. Seenaadhuma bareedaa kun siif haa ta'u wangeela keessa jedhee Waaqayyo gaafa sin fudhadha jedhu nan fudhattuutti jedhe. Galagalee hirqinfatee boo'e namichi kun. Waaqayyo bara dabaleef. Bara isaaf dabalame sanatti garuu hudduuba isaas ajjeesee fuuldura isaas ajjeesee deeme. Namni tokko akkamittiin hudduuba isaa ajjeesuu danda'a jedhee yaaduu danda'a. Amma waldaa kana seenaa ishee darbe hundumaa diigee deemuu danda'a namni tokko dhufe. Hudduuba kana wanta jiru hundumaa diigee balleessee mancaasee deemuu danda'a. Akkasumas akka isheen gara fuulduraatti hin jiraanne godhee deemuu danda'a. Namni hudduubattis ajjeesuu danda'a. Fuuldurattis ajjeesuu danda'a. Gaggeessaan fuuldurattis hudduubattis ajjeesee deemuu danda'a. Isa har'aa duwwaa miti. Kaleessas balleessuu danda'a. Har'as balleessuu danda'a. Isa booris balleessuu danda'a. Mancaasuu danda'a. Kanaafiyyuu iddoo kanatti Waaqayyo balleessaa ati har'a balleessite goola ati har'a agarsiisaa oolteen qabeenya ati agarsiisaa oolteen dogoggora ati har'a hojjetteen hudduudni kees hin diigamaa seenaan abboota kee hin diigamaa seenaan kees ittiin fufu ittiin amma isa miti ganaan kan baay'ee na dinqisiisu. Waan Hisqeel dubbatetu baay'ee na dhibu. Waan Hisqiyaas dubbate. Yommus Hisqiyaas hamma ani jirutti nagaaniif gabiin hin ta'a mitiiree jedhee jedhe. Sinigala በጣም ደካማ ሰው ነበረ ይሄ ሰው። argitanii garaa gannaa keessaa bunni jira jiru namoonni. Ganna gaafa laaltan cabbii roobaa duumessadha
garuu gaafachi aduu baasu immoo saba kakkaa baasa. Harka nama gaarii nama jijjiirama fida jedhamu kana keessa maal gadhee tokkotu immoo keessaa bahe. Isa fuulduraaf duubatti balleessu immoo ta'e namichi kun. Akkas jedha Amaariffaasaatu baay'ee natti tola waan Hisqiyaas dubbate. Hisqiyaasም ኢሳይያስን የተናገርከው የእግዚአብሔር ቃል መልካም ነው አለው ነው መልካም ነው አለው። በዘመኔ ሰላምና እውነት እንደሆነ ከሆነ መልካም አይደለምን አለው። ሕዝቅያስ ኢሳይያስን የተናገርከው የእግዚአብሔር ቃል መልካም ነው አለው። ሌላው ሁሉ በኬት ዲገማ ፉንዱረ ኬቱ ዲገማ ዋናቲ ጎቴ ኩን ዲጋዳ በዲሰዳ የዴት ዱበተ ኢኒ ገሩ ማል ጀዴ ሃተኡ ጀ ከን ዳዊት ፋስ ሃዲገሙ ጀ ከን ኢልመኮ ሳዲገሙ ጀ ጆሌን ኮስ ጧሻታቱ ጀ ዋን በርባደዩ ሃበዱ ጀ ገሩ በረኮት ማላተው ጀዴ ነጋኒንተ አሚቲ ጀዴ ጋፈ አርከን ሕዝቅያስ ኢሳይያስ የተናገረውን ቃል መልካም ነው። ደግሞ በዘመኔ ሰላምና እውነት የሆነ እንደሆነ መልካም አይደለም ምን ማለት ነው ዲበና ነኝ እኔ ዱሪዮ ዲገም ማለት ነው አንዲ ቁልቁሉማ ጉበቴ ዲገም ይመሳከቡ ጀ ኢጆሌን ኮዳቴ ጋነሚት ገልቴ ይመሳከቡ ጀ ገሩ በረኮት ማላተው ጋሪን ሃተው ጀ ጋሪን ሃተው በረኮት ጋሪ ታናን ነጋን ታናን ማለት ነው አርግተኒ አራን አሉ ጀ tokko tokko kumaaraan fite araqeedhaan fite daadhiidhaan fite fiifilsee fiteetu ijoollee sana hiyyummaatti dhiisee deeme. Waa keenyee darbuun sammuu ijoollee keenya keessa waa bushinee darbuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoon keessa keenya darbuun barbaachisaadha. Fuuldura keenyas duuba keenyas seenaa keenya sirreessinee deemuun baay'ee barbaachisaadha. Nama of durattis diigaa of booddeettis diigaa deemu ta'uun nurra jiru. Manuma keenya jechuu kooti. Jireenyuma keenya iyyuu qe'ee keenya iyyuu namoonni baay'een ijoollee isaanii waa kakkaa'anii waa bareechanii ijoolleen isaanii gaafa dhufanii ga'an waanuma bareedaa waan gaarii keessatti warri dabarsan jiru. Jireenya gaarii, jireenya kadhannaa, jireenya wangeela dubbifachuu, jireenya waldaa kiristaanaatti maxxanuu jireenya isaanii keessa kaanii warri darban jiru. Warri kaan immoo gaafa isaan du'an ijoolleen isaanii karaa biraarra warri deeman jiru. Ammallee gaafa beeksisanuutti himanii ijoollee keessan akka isaan amantii cimsannaa baratanii akka isaan jireenya waaqayyootti qabamanii fi ijoollee keessan gorsaa jedhan. Akka seera waldaa keenyaatti namni tokko waggaa 14 darbinaan amantii cimsannaa baratee irbaata gooftaa fudhachuutu irra jira. Macaafa qulqulluu ofiin dubbifachuutu irra jira. Kadhannaa ofiin dubbifachuutu irra jira. Haadhatu harka irra kaa'ee kadhata miti, abbaatu harka irra kaa'ee kadhata miti. Inni gaariin itti fufuun isaa gaariidha. Garuu namni of danda'ee jiraachuu danda'utu irra jira. Kanaaf ijoollee keenyaaf waan gaarii isa hafuuraas isa foonis waa keenyee fi waa qabsiisnee deemuun barbaachisaadha. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyoo isa fuuldurattis diigu, isa dudduubas diigu nuun taasisee. Isa fuulduratti ijaaraa, dudduubas ijaaraa warra deeman Waaqayyo nu haa taasisu. Isa dhageenyi gooftaan nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa hin galateeffanna Waaqayyoo.